Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya baga nagaan gara viidiyoo keenyatti dhuftan har'aa barnootni ani isiniif qabadhee dhufe maltii view browserii appilikeeshinii kanaan al tokkotti viidiyoo 6 akkamiin ilaalla isa jedhudha. Appilikeeshinichi kan akkuma ilaalaa jirtan Play Store irraa daawunlood godhadhaa. Anis ammaan daawunlood gochaa jira. Kallattiin gara barnootatti isin dabarsa. Appilikeeshinii kanaan artistoota Oromoo dhiyeenya kana hojiilee gaggaarii qabatanii dhufaa jiran gargaaruufis nu fayyada. Yeroo tokkotti viidiyoo 6 kan isaan ilaaluu dandeenya. Tarii immoo artistii 6 yeroo tokkotti gargaaruu dandeenya jechuudha. Al tokko laallee fi gabanumaan appilikeeshinii kana keessattis yeroo baay'eetu jiru. Viidiyoo laallee jettanii hin dhaabina. Yeroo baay'eetu yeroo sun walii hin guutamin nama rakkisa waan ta'eef al tokko qofa yeroo al tokko san seera san guutan san booda nama rakkisuuf viidiyoo abbaa barbaadanii seentanii laaltanii hamma saniifuu garuu viidiyoo xumuraa hamma xumuratti daawwadhaati. Appilikeeshinicha daawunlood godhaatii itti fayyadaman isin jedha. Gabanumaan chaanaal keenya subscribe gochuu hin irraanfatina. Cinaatti ammoo mallattoo alarmii yookaan tuqxan ta'e viidiyoon kallattiin isin bira ga'a. Egaa appilikeeshiniin kun appilikeeshinii kanarratti viidiyoo bantanii irra deddeebiidhaan akka daawwatu hamma chaarjiin cufuu hamma daataa keessaa dhumutti yookaan waayifaayin ta'u immoo waayifaayiidhaan fayyadamtan ta'e immoo akkuma waayifaayin sun dhaabbatutti jechuudha. Haala kamiin sleep off kan jedhu hin jira isa kilik gootanii daqiiqaa 10 yoo ta'e sirbicha amma daqiiqaa 7 yoo ta'e sirbichi daqiiqaa 7 irratti kilik goota yoo 5 ta'e immoo daqiiqaa 5 irratti kan jedhu jira. Asuma keessatti isin argisiisa kan itti aanutti isarratti kilik gooneeti ergasii ammoo daqiiqaa 5 yoo ga'utti refresh of godha appilikeeshinii ergasii ufuma bana deebiituma isuma bana waan ta'eef sleep off kan jedhullee jira isallee hin tuqna ergasii wanti dhaabatu hin jiru ittuma fufa jechuudha. Halkan guutullee yookaan irra gootanii biraa raftan ta'e ittuma fufaa jechuudha. Wanti adda isa taasisuma kanaayyuu amma xumuraatti nafaana tura kallattiin gara barnoota. Appilikeeshinichi baneera. Inni kun lamaan yeroo inni jalqaba banu lamaan amma saayin godhee seenii jedha. Gmailii kireet gochuu qabda yookaan hin qabaanne ta'e jalqaba yookaan qabaattan ta'e immoo asumaan saayin gootan seentu jechuudha. Isa gubbaa qofarratti yoo saayin gootan bakka gahaadha. Isa gubbaarratti saayin ta'e jechuun gahaadha. Wanta biraa kanneen jahana hafan immoo homayyuu hin gaafatan isuma tokkichaan dalaganii jechuudha. Okay. Isa duraa kana saayin goona Gmailii yookaan irraanfattan ta'e forget illee gochuu dandeessu. Forget email jedha karaa gaditti. Okay, dirshumaan1gmail.com next password gaafata. Tole password kun isa gubbaa kana saayin goone irra jechuudha. Erga gubbaa kana saayin goone booda inni karaa gadii kun refresh erga ta'e booda al tokko balleessee refresh goona ergasii ofii isaatii hundumayyuu wal gahaa jechuudha. Gmailii tokkichaan viidiyoo 6 ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma karaa gadiitti baneera jechuudha. Argaa jirtu akka karaa gadiitti banaa jira. Saayin ta'eera kan gadiillee jechuudha. Inni gubbaa waan saayin ta'eef kan gadiillee saayin ta'eera. Inni kunniin lama akkuma oduraa isiniif hime amma ganaa 6 goona achi deemneeti daawwadhaa amma xumuraatti. Okay, isa kana now jenneetuma biratarraa not now. Okay, xiyya sadan gubbaarraa kan argaa jirtan achi keessa xiyya sadan gubbaarraa kana keessa 4 hin jiru 3 hin jiru 2 singilii tokkichallee 6 jedhetu jiru view pattern jedhee jira. Achi keessa settingiiwwan baay'een seerri baay'een kan dalagamu jechuudha. Ammas keessa argaa jirtan tokkoffaan baneera lammaffaanis baneera sadaffaanis afuraffaanis shanaffaanis ja'affaanis banaara kunoo baneera. 6 jechuudha. Inni guddaan as keessa jiru multi view browserii application kana keessa jiru 6 kan argadhes 6 kan isiniif qabadhee dhufe har'aaf barnootaa fi tarii inni 10 jedhamus jira. Isa immoo aanti yoo check hin goone yookaan dalagu ta'e kan sirrii ta'u taate qabadheen isiniif dhufa barnoota ta'utti Google kan jedhu kanarratti youtube.com jennee text barreessina. youtube.com maaliif Google keessa YouTube seenii YouTube keessaan immoo search goone artistii tokko yookaan barbaadnu ta'e artisticha san viidiyoo na biraallee kan ta'u taate viidiyoo san akkasitti banuu dandeenya jechuudha. Mallattoon mute taatetuun immoo dirqama jiraachuu qabdi bakka hundayyuu. Yoo mute hin ta'in viidiyoon bakka takkaa hin banu wal jeeqa waan ta'eef. Egaa hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan jalqaba irratti linkiin affaaseera YouTube kan jedhu kunoo kallattiin gara YouTube seenaa jira gubbaratti ilaalaa isa lammaffaas YouTube jechaan jira. Multi view browseriidhaan gara YouTube seenuu jechuudha kunoo naaf seeneera. Kallattii man jahan isaaniitiyyuu akkanumatti gara YouTube seenee youtube.com jenneen linkiin jalqaba irratti nuuf dhufu kan YouTube waan ta'eef kallattiin gara YouTube seenaa jechuudha.
Erga akkasitti saayin gootanii haala kana geessan boodaan takkitti refresh gootu clear gootu jechuudha keessa seentanii akka haaraatti jalqabsiiftu. Appilikeeshinii kanaan viidiyoo tokko ilaalaa keessaa baa turtanitti deebitan akkuma sanitti deebi'an malee wanti jijjiiramu kan irra deebi'aa seera kana fixadha wanti jedhu hin jiru. Guutumaan guutuutti akkuma hoodiraa seera xumurtanittidha. Okay. Maqaadhaan yoo kan barreessinee dhabnu taate artisticha tokko yookaan wanna tokko chaayinaalii yookaan viidiyoo tokko liinkii isaa fuunee kooppii erga gooneen booda paste godhee sarchi godha linkiidhaan jechuudha. YouTube keessa inni irraa akka nama YouTube fayyadamaa jiruutti bakka jahatti haa ta'u malee akka nama YouTube fayyadamaa jiruutti application YouTube. Okay, linkiidhaan kilik godhee sarchi gochaan jira. Gubbaratti isa sadaffaa sayyoo argitan diimaan achi deemaa jirti diimtuuni. Dhaabatteerti amma laawudiin gochaa jira. Naaf baneera amma jarri lamaan kun naaf bananiiru. Sadaffaa fi afuraffaan shanaffarra hin jira. Okay, sareefu linkii kooppii godhisan paste gochaan jira. Furmaata yookaan mala karaa gabaabaa isin targeessaa yeroo kan maqaan diduu taate maqaan sarchii gootanii argattan wanti dabardiru jiru kunoo chaayinaalii kiyyarratti amma kan chaayinaalii kiyyarratti upload godhe asiin dura CD achi Haacaaluu Hundeessaa akkamiin bitachuu dandeenya awwaata irraa kan jedhu dalageen ture viidiyoo san linkii san cuqasee isiniin banaa jira kunoo gubbarratti sanuma inni sadaffallee afuraffallee shanaffallee isuma ta'a jechuudha kan amma xiyyi zooraa jirtu kan gamaa gaman qabadhee deemu isa YouTubeidhaan laalaa jirudha. Okay. Torba ilaalaa jirra jechuudha amma inni kuni isa kana ilaalaa daqiiqaa hamma barbaannu hamma inni itti refresh godhachuu daqiiqaan nama hojjedhe 9 garuu sababa connectioniti waan saffisa isaa xiqqaatuuf daqiiqaa 10 fi sekondii 20 godhu mee sekondii 20 godhu sekondii 20 godhu gubbaa kana irratti ilaalaa xiyyeessan refresh asitti agartanii sekondii daqiiqaa 10 fi sekondii 20 tti refresh godhaa mataa isaatii jechaa jira kanaafiyyuu hin hojjetaa jechuudha amma miis yoo hin ta'ini amma cufataniiru hin argitan sadan jalarraa kun miis yoo hin ta'in waliin banaan wal jeeqaa waan ta'eef tokkichatu keessaa banata kanaafiyyuu hin danda'amu akkatti clear goone irra deebiidhaan banna miitaa ofii isaatii yoo clear goone yookaan ammoo refresh of godhu miitaa yoo nuti garuu miitii san gubbaa tuqnee banne wal jeeqaa waan ta'eef tokkicha qofatu banama cinatti yoo lama tuqnee ofii keessaniifiyyuu yaala hundumtiyyuu hin callisa malee tokkichuu hin taphatu jechuudha. Okay, amma irra deebiidhaan refresh ta'eera beeksisa garagaraatu jidduudhaan seenaa jira. Tole egaa xumurreerraa jalqaba irratti appilikeeshinicha daawunlood goona maltii view browser play store irratti arganna ergasii ammoo inseenna gmailidhaan saayin goona namoonni gmail hin qabne gmailii create gochuu qabdu create erga gootan booda saayin gootanii isa jalqabaatiin jechuu egaa fuula jalqabaate yoo saayin gootan guutuma jahan isaatiyyuu saayin ta'a gmail tokkoon dalaga waan ta'eef ergasii ammoo keessa seennee youtube.com jennaani liinkii jalqaba irratti nuuf dhufa youtube keessa seenna jahaniyyuu jechuudha ammallee jahaniyyuu irra deebineetiniin liinkii chaayinaal yookiin viidiyoo sanii itti galchina tarii ammoo maqaallee galchuu dandeenya qixa sirriitiin maqaa spelling eenyu kan galchinu ta'e nuuf dhufa akkuma YouTube irratti search gootan jechuudha saanuma wanta addaan qabu ergasii ammoo cinaa gubbaa akka argitan sleep office san on goona refreshing goona sa'aatiillee akka itti daqiiqaa irratti galfatan argitaniirtu sa'aatii inni itti refresh godhachuu haala saniin galfachuu dandeessu egaa viidiyoo kanarraa akka baratan abdiin isinirraa qaba hamma ammaatti waan walitti turtaniif guddaa galatooma hanga kan isin waliin ture gammachuudha chaayinaaliin immoo Dilshoo TV subscribe gochuu hin irraanfatina Dilshoo TV yeroo hundaa qophiilee itti gammadan irraa baratanii fi irraa bohaartan qophiilee bashannanaaf dabalate paartii fi dhugaa dinqiisos kan qabatee dhufuudha yeroo dhiyootti qophiilee babbareedoo biroos qabannee dhufna chaayinaali keenya subscribe cinatti mallattoo alarmii yookaan tuqxan ta'e viidiyoon kallattiin kan isin bira ga'uudha waan waliin turtaniif guddaa galatuma gaafii kanarratti yoo qabaatan yaadas koomentii irratti naaf barreessuu hin irraanfatina naaf jiraadha.